Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Sirsaa channel hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqinaa galatu. Egaa kun guyyaa irraa kan immoo qophii adda ta'e walitti deebineeti jirra jechuudha. Har'aan kana egaa wanti isiniif qabadheetti dhufe gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan gaaffii keessaniif deebii isiniif kennuudhaafan dhufeeti jira jechuudha. Har'aan kana egaa kan isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufe jechuudha. Waa'ee laaptooppii yookiin immoo gara biyyaa innaa galtanii kompiitaroota akkamii akka fudhattanii galuu dandeessanii akkasumas immoo namoonni baay'een keessan irra deddeebiidhaan kanneen na gaggaafataa turtanii yennaan gara biyyaa galuu laaptooppii akkamii yoon fudhadhee galee baay'ee gaariidha. Biyya keessaa immoo akkamii kompiitara yoon bitachuuf yaadee qarshiin isaanii mi'a akkamii jettanii kanneen na gaggaafatanii fi deebii isiniif deebisuudhaafan dhufe jechuudha. Egaa ni jalqaba irratti kanneen gara biyyaa galuutiif yaadaatti jirtanii waa'ee kompiitaraa wajjin kan wal qabatu kompiitara yookiin immoo laaptooppii kan jennu gara biyyaa kanneen fudhachuutii galuudhaaf fedha qabdanii osoo biyya keessa jirtan keessaa laaptooppii yookiin kompiitara kan jennu kana bitattanii dhuftanii baay'ee tokko filatamaadha jedheetii yaada jechuudha. Sababni isaa gara biyya keenyaa innaa dhuftanii baay'ee tokko qaalaadha jechuudha. Hordoftoota biyya baay'ee tokko minyaadha gara biyya keessaatii innaa bitattan jechuudha. Biyya alaadhaa inni isin bittanii dhuftanii fi inni addanaa isin bittanii tokko ta'uu dhiisuu ni malata jechuudha. Sababni isaa immoo qarshii isin achi ittiin bittanii fi inni asii bittanii wal'uu hin argu jechuudha. Baay'ee tokko mi'aadha jechuudha. Kanaaf biyyuma keessa jirtan keessaa osoo laaptooppii kana bitattanii dhuftaniiti baay'ee gaariidha jechuudha. Inni kan biraan gaaffii keessan kan inni ture laaptooppii isa kamtu qarshiin isaa xiqqaadhaa isa kamidha gaariin immoo jettanii kanneen gaggaafatan ni jirtu jechuudha. Egaa jalqaba irratti kan isinitti muutii barbaadu laaptooppii tokko innaa bittanii calluma jettanii bittu osoo hin taane fedha keessantu murteessaadha jechuudha. Innaan isiniin jedhu wanti isin bitachuutii barbaaddan sun waan akkamii ta'uutii qaba isa jedhamu dursitaniitii hubachuutii qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka kiyyaatti osoo filadhu naan jedhani jechuudha. Viidiyoo editingiidhaaf akkasumas immoo geemingii garaagaraadhaaf waan naaf ta'uudhaan filadha jechuudha. Garuu isin akkasuma jechuudha fedha keessan irratti hundaa'uudhaan laaptooppii sanaan hojii akkamii hojjechuutii barbaaddu. Kanarratti immoo laaptooppii sanarratti wanta akkamiidha kan isin fayyadamtan isa ilaaltaniitu jechuudha kan isin murteessitan jechuudha. Garuu yoo normaalii viidiyoo ilaaluudhaaf akkasumas immoo wantoota garaagaraa barumsa garaagaraadhaaf itti fayyadamuutii yoo barbaaddu ta'e laaptooppii kamiyyuu yoo bittanii homaa waan isin rakkisu hin qabu jechuudha. Garuu kanneen akka viidiyoo editingii geemii garaagaraa jaallatanii geemii gurguddaa taphachuutii barbaaddan jechuudha. Kanneen giraafiksii isa gurguddaa ta'anii raamiin isaallee akkasuma raamii 8 ol kan ta'anii osoo bitattanii baay'ee filatamaadha jechuudha. Egaa kun guyyaa irraa kanas immoo barnoota keenya gidduutti kan isiniif dabaleetii dhufe laaptooppoota 3 kan qarshiin bittaan isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'e akkasumas immoo faayidaan isaanii garuu baay'ee kan ta'e wanta hunda isaaf iyyuu kan isiniif ta'uutii danda'an laaptooppoota 3 isiniif qabadeetii dhufee jira jechuudha. Laaptooppoonni kunis egaa qarshiin isaanii baay'ee xiqqaadha. Garuu wantoota barbaadan isin fayyadachiisuu ni danda'u jechuudha. Viidiyoo editingiidhaaf isinii ta'u akkasumas immoo geemii giddu galeessa ta'an isin taphachiisuutii ni danda'u jechuudha. Hordoftoota viidiyoo garaagaraa akkasumas immoo barumsa garaagaraadhaaf wantoota barbaadaniif itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kanaaf egaa guyyaa irraa kana isa isiniif qabadee dhufee jira. Kanneen akkuma sila isinitti himuudhaaf yaalee gara biyyaa kanneen galuutii barbaadanii yennaa gara biyyaa dhuftanii laaptooppii biyyuma keessa jirtan keessaa biyya alaa kanneen jirtaniif jechuudha. Biyyuma keessa jirtan keessaa osoo wanta bareedaa ilaaltanii bitattanii galtanii baay'ee tokko gaariidha. Gara biyya keenyaa inni dhuftan xiqqoo ishee ni mi'aa jechuudha. Qarshii biyya alaa inni isin bittanii fi addanaa bittanii baay'ee waliin argu jechuudha. Addana irratti kan gaaffii isinitti ta'a jedheetii yaadu wayii tokkodha. Innis maal yoo jettanii namni tokko innaa gara biyya alaadhaa gara biyya keessaa galu laaptooppii ammamiitti kan inni fudhatee galuu danda'u kamtu ayyamamaadha kanneen jettanii fi laaptooppii tokko gara biyyaa innaa dhuftanii biyya alaadhaa gara biyya keessaa seentanii laaptooppii tokko qabattanii galuun homaa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Kan inni qaraxa isin kutuchiisuutii danda'u jechuudha. Yoo baay'inaan qabattanii kan galtan yoo ta'e lamaaf isaaf ol yoo qabattanii kan galtan ta'e dirqama qaraxa isin gaafatu jechuudha. Kanaaf bilbila tokko akkasumas immoo laaptooppiin tokko homaa tokko rakkina hin qabu homaa tokko jechuudha. Rakkina tokko isin irratti kanneen qaraxa isaa dandeessanii kaffaltanii gara biyyaa fudhatanii galuutti dandeessan immoo jiraattan of course ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota egaan guyyaa irraa kana egaa laaptooppoota qarshii isaanii xixiqqaa ta'an 3 isinitti nan agarsiisa. Akkasumas faayidaan isaanii garuu baay'ee kan ta'edha jechuudha. Laaptooppoota kana eessaa arganna kan jedhuu fi baay'een keessan onlaayinii bitachuutii ni beektu jedheetii yaada. Biyya alaa kana biyya keenya qofaadha jechuudha kan hin dandeenye. Onlaayinii bitachuu waan dandeessaniif kanneen onlaayinii bitachuutii dandeessanii onlaayinii bitachuutii ni dandeessu jechuudha. Kanneen immoo onlaayinii bitachuutii hin dandeenye qarshiidhaan, diraamiidhaan, reyaaliidhaan, dooraaliidhaan hunda isaa sirriitti orderiidhaan jechuudha.
birii meeqa akka isaan ta'an qarshii Itoophiyaadhaan meeqa akka isaan ta'anii sirriitti isiniif himeetiin jira achirraa ilaaltanii jechuudha gara suuqii biyya keessa jirtanii sana deemtanii bitachuutiin ni dandeessu jechuudha hordoftoota biyya ilaaluudhaan jechuudha daawwattoota biyya kanaafi homaa waa tokko isin rakkisuun isin jedha amma gara iskiriin irra deemee laaptooppoota kana isin agarsiisa jechuudha isin akka filannoo keessanitti bitachuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota biyya kanaafi amma gara sittiin isin dabarsa jechuudha. Egaan kun hordoftoota biyya gara top 3 laptop keenyaatti deemneeti jira jechuudha. Egaan top 3 laptopin keenya kunis egaa amma isaan ulfaatan operating system isaan ofirratti qabatan storage isaanii yookiin immoo qabiyyee amma isaan faayilota ofirratti qabatan Intel ta'uu isaanii graphics ofirratti isaan qabatan wanta hunda isaa screen size isaanii information guutuu kan isiniif kennu ta'a jechuudha. Egaan laptopota kana akkuma sila isinitti himee qarshii isaan ittiin bitama doolaariidhaan reyaaliidhaan akkasumas diraamiidhaan isiniif kaayatan jira jechuudha. Achirraa ilaaluudhaan beekuutiin dandeessu jechuudha. Egaan maqaan laptopii inni jalqaba irratti argamu Lenovo IdeaPad 330 jedhamee kan waamamudha jechuudha. Egaan Lenovo IdeaPad 330 kan jedhamu kuni qabiyyeen isaa wanta baay'ee kan of keessatti qabudha. Jalqaba kan inni ilaallu ulfaatina isaa jechuudha. Kan inni ulfaatu kiiloo 2.2 ulfaata jechuudha. Ulfaatina hanganaa qaba. Akkasumas immoo iskiriiniin isaa 15.6 kan ta'edha jechuudha. Piroosesii isaa Intelidha jechuudha. Raamiin isaa 8 kan ta'edha jechuudha. Raamii isaa jechuun speediin ammi kompiitara kun qabu jechuudha hordoftoota biyya. Egaan storage isaa teerabaayitii tokko kan ta'edha jechuudha. Teerabaayitii tokko jechuun aga GB 1000tti isiniif qabachuu kan danda'udha. Graphics ni qaba. Graphics isaas UHD kan jedhamudha jechuudha. Egaan baatiriin isaa dha jechuudha. Baatiriin isaa ammi inni itti chaarjii isiniif qabachuuti danda'u sa'aatii 5 fi daqiiqaa 50 isiniif qabachuuti danda'a. Operatingii ni qaba. Operating systemiin isaas Windows 10 dha jechuudha. Egaa laptopii kana qarshiin isaa kunooti screen irraa ilaaluuti ni dandeessu jechuudha. Qarshiin dooraalaan jechuudha. Doolaara 290 dha. Yuuroodhaan immoo 257 dha jechuudha. Riyaaliidhaan 1087 jechuudha. Akkasumas immoo diraamiidhaan immoo 1065 jechuudha. Egaan qarshii Itoophiyaadhaanii qarshii 8,372 dha jechuudha daawwattoota. Dinaaraan immoo 88 dha jechuudha daawwattoota. Kanaafi homaa waa tokko isin rakkisoo iskiriin irraa ilaaluuti ni dandeessu. Kanneen sagalee koo faana dhaggeeffachuuti hin dandeenye jechuudha. Yeroo keessan qusachuuf xiqqoo ishee ariifachaatiin jira. Iskiriin irraa ilaaluuti ni dandeessu jechuudha. Egaan gara laptopii isa lammaffaatti dabarra jechuudha. Laptopii inni lammataa kun immoo maqaan isaa Dell Inspiro 50 kan jedhamu jechuudha. Dell Inspiro 50 kan jedhamu kun egaa ulfaatinni isaa aga kiiloogiraama 2.2 ulfaata jechuudha. Iskiriiniin isaas 15.6 kan ta'edha jechuudha. Piroosesiin isaa yookiin immoo CPU'n isaa Intel Celeron kan jedhamudha jechuudha. Raamii 4 qabata. Storagein isaa 500 kan ta'edha jechuudha. Graphics'n isaa Intel HD kan jedhamudha jechuudha. Baatiriin isaa aga sa'aatii 8tti isiniif qabachuuti ni danda'a. Operating system isaa yookiin OS isaa Windows 10 kan ta'edha jechuudha. Egaan kana fakkaata jechuudha. Qarshiin Dell kana jechuudha. Qarshiin Dell kompiitarii kana doolaariidhaan 340 dha jechuudha. Yuuroodhaan 300 dha. Riyaalaan immoo 1275 dha jechuudha. Diraamiidhaan immoo 1248 dha jechuudha. Egaan qarshii Itoophiyaadhaan immoo 9,815 jechuudha hordoftoota. Egaan kun akkuma iskiriin irraa agartanidha jechuudha daawwattoota. Laaptoppiin kun maqaan isaa Dell Inspiro 15 3000 jedhamee jechuudha kan inni waamamu. Kanaafi kun akkuma iskiriin irraa ilaaltanii isa kana asirraa ilaaluudhaan bitachuuti ni dandeessu isin jedha. Egaan gara kompiitara keenya isa dhumaatti deemneeti jira jechuudha. Kompiitara keenya isa dhumaa kan inni ilaallu yookiin laaptoppiin keenya inni dhumarratti isinitti agarsiisu Acer Chromebook R11 kan jedhamudha jechuudha. Acer Chromebook R11 kunis egaa ulfaatinni isaa kiiloo 1.2 dha. Screen size isaa immoo 11.6 dha jechuudha. Egaa CPU'n isaa Intel Celeron kan jedhamudha jechuudha. Raamiin isaa 4 dha jechuudha. Storage isaa 32 kan ta'edha. Graphics'n isaa immoo Intel HD kan ta'edha. Baatiriin isaa hanga sa'aatii 10tti isin fayyadachiisuu ni danda'a. Operating system ni qaba. Operating system isaas Chrome
OS dha jechuudha. Egaan laptooppii inni dhumarratti arginu kun egaa hojii xixiqqaaf kan isin gargaarudha. Raamiin isaas 4dha. Storage isaa 32dha. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanneen viidiyoo garaagaraa fi wantoota akka barnoota garaagaraa hordofuutii barbaadanii isiniif ta'a jechuudha. Egaan kompiitarri Dell Lenovo isinitti agarsiise garuu geemiif isiniif ta'a, viidiyoo editingiif illee isiniif ta'a jechuudha daawwattoota. Kanaaf baay'ee tokko kompiitara qarshiin isaanii xiqqaatee faayidaan isaanii bareedaa kan ta'e yookiin immoo faayidaa gurguddaa kan qaban jechuudha daawwattoota. Egaan kunoo guyyaarraa kana barnoota isa kanan isiniif qabadeetti dhufe barnoota kanatti akka isin gammaddan abdiin qaba jechuudha. Yaada qabdan ammayyuu koomentii irratti naaf barreessaa. Ani yaada keessan ilaaluudhaan deebii gara viidiyoodhaan isiniif deebisuuti. Ani yoomiyyuu qophiidhaan isinin jedha hordoftoota. Yeroo taanu keessatti barnoota kan biraan hanga deebinee ol agarrutti nagaan naaf tura. Isinan jaaladha, isinan kabajaa. Ciao.